namni eenyummaa sadii qaba inni eenyummaa sadii ta'ee garuu wanta gargar ba'e utuu hin taane immoo walitti eenyummaa tokko ta'ee jiraata. Sadan isaanii iyyuu aktiivii ta'uun isaanii baay'ee barbaachisaadha. Ga'ee hojii isaanii ga'ee hojii mataa isaanii qabatanii adeemuun isaanii baay'ee barbaachisaadha. Tarii har'a nuyi kan nuyi beennu eenyummaa keenya isa foonii yookaan immoo dhandha keenya kana isa physical worldii tuquu danda'u kana duwwaadha fakkaatanii nuyi ol kaafnee guddifnee mul'ifnu ana jennee nuyi waamnu isa fakkaata. Garuu isaan kun sadantu nuyi yookaan isaan kan sadantu ana ta'a. Innis spirit, body and mind. Hafuura, qaamaa fi sammuu keenya yookaan lubbuu keenyatu isaan kana jechuudha. Eenyummaan koo. Isaan kun sadan akka ta'utti eegamuun isaanii, kunuunsifamuun isaanii, nyaata ga'aa jiraachuudhaaf isaan barbaachisu nyaachuun isaanii, nyaata ga'aa, soora ga'aa guddinaaf isaan barbaachisu argachuun isaanii, qabaachuun isaanii baay'ee barbaachisaadha. Waa'ee hafuura keenyaa ba'eessa goonee yaaduutu nurra jira. Akkasumas waa'ee dhandha keenya kana ba'eessa goonee yaaduutu nurra jira. Akkasumas waa'ee maayindii keenyaa yookaan waa'ee lubbuu keenyaa ba'eessa goonee yaaduutu nurra jira. Wantoota kana sadantu si'i. Wantoota kana sadantu ana. Addunyaa nuyi ammarra jiraannu biyyi lafaa kuni planet Earth nuyi jennu kuni isa keessaa kan nuyi jiraannu bara baraan miti. Yerootti gara biyya lafaa dhufne kana qabna. Yerootti deebinee immoo biyya lafaa kana keessaa baanu jira jechuudha. Guyyaan isaa muramaadha. Yeroon dhufnes beekamaadha. Yeroo nuyi keessaa baanus nutu hin beeku malee erga nuyi keessaa baanee abaluu gaaf akkasii dhalatee abaluu gaaf akkasii du'e kan jedhu seenaan keenya hin ibsa. Seenaan keenya hin dubbata jechuudha. Inni nuyi keessaa dhufne addunyaan hafuuraa sun garuu waan daangaa hin qabneedha. Waan bara baraati. Waan barrisaa umuriinsaa lakkaa'amuu hin dandeenyedha. Umuriin lafaayyuu waggoota 4.5 billion years umurii lafaadha. Erga umurii lafaa akkas ta'e immoo uumaan isa dura akka nu beeku kitaabi qulqullaan nutti hima. Isa dura akka maqaadhaan nu waame. Isa dura akka akeeka nurratti baafate. Isa dura waan hojjechuun nurra jiru akka nu keessa kaa'e akka murteesse. Isa dura ayyaana akka nuu kenne. Isa dura akka nu jaallatee nutti hima. Kanaaf gaafa nuyi dhalanne suni foon keenyaan biyya lafaa irratti dhalanne malee isa dura addunyaa hafuuraa sana keessa turreerra jechuudha. Addunyaa hafuuraa sana keessa turreerra jechuudha. Kanaaf isa beekuun gaariidha. Tokko uumaa keenyaa wajjiniin walitti dhufeenya akka nuyi uummannu nu godha. Isa nu uume, isa nu beeku. Amma kaayyootti uumamne baruu yeroo jennu uumamneerra nama nu uume yookaan abbaa nu uumetu jira jechuudha. Abbaa nu uumetu jira. Abbaan nu uume sun immoo addunyaa kanarra hin jiru. Addunyaa hafuuraa keessa jira. Inni nu uume sun immoo mootummaa hafuuraa keessa jira. Inni nu uume sun immoo biyya biraa keessa jira. Inni nu uume sun immoo amma gaa hafuura keenyaanii isaa wajjin wal arguu dandeenya jechuudha. Yeroo isaa wajjin wal agarru isarraatu eenyummaa keenya isatti dhalanne waraabbanna yookaan immoo isarraa barreeffanna, isarraa fudhanna, isarraatu arganna. Lafi nuyi argannu eenyummaa keenya isa sirrii achiiti. Biyya lafaa kana keessaa miti jechuudha. Kana ba'eessa goonee baruun gaariidha. Wanticha biyya lafaa kana keessatti hojjenna garuu biyya lafaa kana keessaa arganna miti. Biyya lafaa kana keessaa arganna miti. University ati keessa jirtutu yookaan naquudhaaf ati yaadaa jirtutu
yookaan immoo achi turte ati baatetu eenyummaa keessa sirreessitti muu danda'a miti. Isaan karikulemii ofii isaaniitii qopheessanii si barsiisaniitu kana yoo fixxee giraajuweetii gootaa, kana yoo giraajuweetii gootee hojii akkasii hojjechuu dandeessaa, hojii akkasii hojjette horii hammana argachuu dandeessadhaniitu si murteessanii daangaa sitti godhanii gatii kee shallaganii gatii sitti baasanii hojii sii qopheessanii nama kan biraatiif garba akka taatutti, nama kan biraatiif hojjeta akka taatutti manni barumsaa kee yookaan yuunivarsiitiin kee gad si dhiise jechuudha. Kanaaf yuunivarsiitiin eenyummaa keessatti himuu hin danda'u, mootummaan eenyummaa keessatti himuu hin danda'u, manni yaalaati keessatti dhalatte eenyummaa keessatti himuu hin danda'u, abbaan si dhalche eenyummaa keessatti himuu hin danda'u, haati si deesse eenyummaa keessatti himuu hin dandeessu. Eenyutu eenyummaa keessatti maree isa si uume uumaa keetu waan si keessa kaa'ee si uume sana isatu beeka sababa ta'eef addummaa isatu sii kenne. Akkuma fingerprintii kee kan nama hundumaarraa adda godhe sana waan adda ta'e ati addunyaa kanaa qabattee dhufuun sirra jiru isatu si keessa kaa'ee gara biyya lafaa kanatti si erge waan ta'eef isa kanatirraa bartuu isarraati isa taasa'uudhaan isa gaafachuudhaan akkamittiin isaa wajjin wal arguu dandeessaa yoo hafuurri kee aktiif ta'e, yoo hafuurri kee jiraataadha ta'e, yoo hafuurri kee awweeridha ta'e, yoo hafuurri kee dammaqeera ta'e, jireenya hafuura keetii jireenya hafuura kee sanas jiraataa jirta yoo ta'e eenyummaa hafuuraa qabda waan ta'eef karaa eenyummaa hafuuraa kee sanaa isa eenyummaa hafuuraa qabu uumaa kee sanaa wajjiniin wal arguu dandeessa jechuudha. Amma gaa chaanaalii keetiin ni gaa chaanaalii atittiin uumaadhaa wajjin wal agartee karaa maayindii keetii gara baadii kee kanaa dhufeetu karaa baadii kee kanaa karaa dhanna kee kanaa immoo biyya lafaatti waan hojjechuun irra jiru hojjete jechuudha. Baay'ee barbaachisaadha kun. Kanaaf hafuurri addunyaa hafuuraatii wajjin wal ga'eetu sammuu kee irratti fida. Sammuun kee immoo waan addunyaa hafuuraarraa fuudhe sana keessa deddeebi'ee mediteet gochuudhaani erga piroogiraamdi ta'ee booddee awutomaatikaalii jireenyi kee akka inni ittiin geggeeffamutu godha. Akkuma ija libsachuun itti yaannee akkuma hin taane, dhaannaan onnee keenyaa itti yaannee akkuma hin taane, digestion systemiin keenyaa itti yaannee akkuma godhaa hin jirre, blood circulation nanna keenya keessaa itti yaannee akkuma godhaa nu hin jirre. Anna keenya keessatti wantoota orgaaniin keenya hojjetan kana hundumaa nutu ajajaa jira miti. Consciously taanee ajajaa jira miti. Subconscious mindii keenyatu isaan kana hundumaa already programmed ta'eera waan ta'eef isaan kana hundumaa sochoosaa jira. Isaan kana hundumaa sochoosaa jira. Eessa argate kana uumamumaanitu addunyaa hafuuraarraa fudhate. Amma immoo addunyaa hafuuraa keenya haaressuudhaan nu immoo wanta nuyi biyya lafaa kanarratti hojjechuun nurra jiru akka dhufee gara subconscious keenyaa galee automatically dadhabbii malee dafqa malee fiigicha yeroo dheeraa malee isinii galee akkasumattiin salphaatti muddama malee yaaddoo malee sodaa malee wanta jireenya keenya keessa dhangala'ee biyya lafaa kana boqochiisu fayyisuu aara galfachiisu wal'aanuu dhidhiibuu gaarii gochuu danda'utu jireenya kee keessaa baachuudha. Kanaaf jireenya hafuura keetii yeroodhaa gara yerootti haareffachuun kee baay'ee barbaachisaadha. Eenyummaa hafuuraa akka qabdu beekuun kee baay'ee barbaachisaadha. Kuni namoota tokko duwwaadhaaf miti. Nama hundumaa kana qaba. Garuu namooti tokko awweer ta'anii jiru kanaafiyyuu jireenya hafuura isaanii sana dammaqsanii jireenya hafuuraa isaanii sana haareffatanii karaa jireenya hafuuraa isaanii sana addunyaa hafuuraa wajjiniin wal arganii jireenya biyya lafaa kana jiraatu irratti dhiibbaa addaa godhaa jiru jechuudha. Warri immoo hin beekne jiru beekuu dadhabuurraa kan ka'e awweer ta'uu dhiisuu isaaniirraa kan ka'e jireenyi yookaan eenyummaan hafuura isaanii immoo du'ee kan jiru aktiif kan hin taane waa hojjetaa kan hin jirre namooti akkasii immoo jiru. Namooti sammuu duwwaa fi namooti qaama kana baadii kana duwwaa immoo jiru jechuudha. Isaan kun sadanuu walii wajjiniin tokko ta'anii yoo hojjechuudhaa baatanii nama guutuu taatee
waan hojjechuun sirra jiruun hojjettu hammam yoo baratte hammam beekattee yoo of yaadde hammam yoo riserchii garaagaraa qopheessite hammam yoo tattaafatte sa'aatii 24 guyyaa keessatti fiiddee yoo hojjette ofii keetiis hin gammaddu biyya lafaa kanas fayyaduu hin dandeessu. Yoo sadan isaanii kuni afuurri sammuunii fi dhanni keenya kuni sadanuu walii wajjin hojjechuu yoo qabaatan garuu tokko ta'anii aktiif ta'anii walii wajjin yoo hojjetan garuu nama barbaachisaa nama guutuu nama dhimma baasu nama waan tokko addunyaa kanaaf kaa'ee deemu ashaaraansaa yookaan leegasiinsaa kan lafa kanarraa hin banne taatee jiraachuu hin dandeesse jechuudha. Waan sadiin sitti hima waa'ee jireenya fuuraa kana waan sadiin sitti hima. Tokko wanti hundinuu kan inni sii dhufu achiiti. Wanti hundinuu kan inni sii dhufu achiiti. Amma kanaan dura guyyoota kanaan dura darbee keessatti wanti ati bartee keessa keetii dhufa siin jedhaan ture. Keessa keetii dhufa siin jedhaan ture. Ala kanaa wanti sii dhufu tokkoyyuu hin jiru siin jedhaan ture. Maal ala kanaa baradheera ala kanaa dhaqee hojii hojjedhee maatii kootiif nyaata fidaan jira. Ala kanaa waan akkas akkasii godhaan jira bu'aa akkas akkasii argataan jira inni xiyyeettu jira. Inni sirriidha. Garuu jijjiirama isaan si barsiisaa jiru kana eenyummaa ittiin biyya lafaa tuqxu eenyummaa kee isa addaa uniqueness isa jennu sana kanatti fiddee ittiin namoota addunyaa kanarra jiraniif namoota addunyaa kanarratti dhufuudhaaf jiran kanatti ittiin tajaajiluu dandeessu. Nama baay'eedhaaf sarvisii yookaan tajaajila kennuu kanatti dandeessu yoo eenyummaa keessa dhugaa argatteedha. Eenyummaa kee inni dhugaa kun immoo keessa kee jira. Keessa kee yeroo hin jedhu eenyummaa kee hafuuraati. Keessa keetu eenyummaa kee hafuuraa sana qaba. Isaanitu uumaa keetii wajjiniin wal agarta. Wanti hundinuu achii sii dhufa. Jireenya kee wanta hundumaa yeroo hin jedhu wanta jala murtee beektu kan siin si barbaachisu. Kan siin si barbaachisu siif waan hundumaati. Kan siif si barbaachisu siif waan hundumaati. Ati ofii keetti addunyaadha. Ofii keetti ati addunyaa tokko. Kanaaf amma addunyaa haaraa hojjetaa irra jechuudha. Amma gaafa guyyaa 100 na duukaa turtee jettu kanati bartu addunyaa haaraa eenyuyyuu booressuu jeequu balleessuu hin dandeenye ummachuu dandeessaati. Ummachuu dandeessa. Namni waan xinnoo tokko miti. Akka qaama keenyaa kana miti. Hamma akka paawundii keenyaa miti. Namni baay'ee guddaadha. Yuunivarsiitii kana keessaa wanti hamma namaa guddaan hin jiru. Sinii galee yeroo of ilaallu baay'ee xinnoodha. Ruumii xinnoo keessa ciimnaa siree xinnoo rarafna makiina xinnoo keessa gallaa. Hojjaan keenya xinnoodha. Wayitiin keenya xinnoodha. Waan xinnoo fakkaanna garuu uumami guddaan akka namaa hin jiru. Maaliif akka ta'e hin barta gaafa kana fixxu. Gaafa barnoota koo kana fixxu keessumatti guyyaa 100 na duukaa yeroo turtu namni hammam guddaa akka ta'e nama uumaan attam godhee dinqiitti akka uume na wajjiniin bartachuudha. Potenshaaliin hammam ga'u nama keessa akka inni jiru. Sammuun namaa kun wanta inni baatee adeemu gaafa sana awweer ta'uu dandeessa. Awweer ta'uu dandeessa. Kanaafi keessa keetiiti kanatti fiddu. Keessa kee jechuun immoo addunyaa hafuuraati. Addunyaa hafuuraati. Kanaaf siin kan barbaachisu waan ati itti dhalatte sana raawwachuudhaaf kan barbaachisu humni kan inni sii dhufu. Dandeettiin kan inni sii dhufu. Mallisaa, tooftaansaa yookaan siistemiinsaa kan inni sii dhufu. Eessaa akka jalqabdu, eessatti akka xumurtu, hammam bal'isuu akka itti dandeessu kan inni sii dhufu. Waan tokko tuu sitti hin argaminu, tuu sitti hin dhaga'amini, waan hin jirre keessa teessee waa yaaddee fiduu akka itti dandeessu kan si godhu addunyaa hafuuraa kan. Kanaaf isaa wajjiniin isatti connect ta'uun baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Isaa wajjiniin walitti dhufeenya jabaa qabaachuun keenya baay'ee barbaachisaadha. Achii wanti hundumtuu naa dhufa jennee amanuun keenya baay'ee barbaachisaadha. Inni immoo ammas iddoo biraa iddoo fagoo tokko jiratu hin taane si keessa jira. Eenyummaan hafuura keetiis si keessa jira. Hin mul'atu malee, hin qaqqabatamu malee, iddoo akkasii jira itti himuu hin dandeessu malee eenyummaan hafuura keetii
wanta si keessa jiru. Isaan kana sadanuu ofuma keessaa qabna. Anni keenya kunootiin argama, sammuun keenyas jira, akkasuma immoo hafuurri keenyas numa keessaa jira jechuudha. Hafuura keenya kanatu uumaadhaa wajjiniin wal arguu danda'a. Inni waan hundumaa provide sii godha. Fakkeenyaaf ani eenyanii isa jedhu gaaffii yoo gaafatte, natti mii eenyu an jettee yoo rafte, ganama gaafa kaatu deebiin jira. Yoo ganama borii ganama gaafa kaatu hin jiru ta'e, boris yoo gaafatte yeroon isaa ga'ee gaaffiin kee suni subconscious keessatti gaafa programmed ta'ee kaasee maaltu jira jechuudha? Deebiin jira jechuudha. Deebii sii kenna. Eenyu an yeroo jettu sii deebisa. Yaada keerra dhufachuu otoo hin beekin oloofa sadan takkaa waan sana yaaddee otoo hin beekin boggadheema dhufeetu sii ifa, sii mul'ata. Humna wayitu energy wayitu dhufee si keessa darba. Inni gaa baay'ee si gammachee sitti tola. Akkuma yeroo darbe jechuu yaale saayintistoonni baay'een isa kanaan waa fidu. Qoratanii gaafa bira ga'uu dadhabanii ciisicha isaanii irratti kuni maanni jedhanii waan qorataa jiran sana gaafatu. Yookaan abjuudhaan argu, yookaan imagination isaaniitiin argu, yookaan mul'ataan argu, yookaan yaada isaanii keessa dhufeetu dhangala'a. Akkaataa garagaraattitu fudhatanii ka'u. Maqaa isaanis ni dha'uu nan danda'a saayintistoota akkasii irratti qophaa'ee dhufe. Maqaa isaanis ni dha'uu nan danda'a. Akka ittiin waa fidani. Namoota addunyaa keenya kanarratti waan gurguddaa kana nuu uumanii achii nuu fidani. Kanaafi waa uumuu barbaaddaa waan haaraa hin uumamin jiru uumuu barbaaddaati. Waan uumamee jiru guddisuu, bal'isuu, dagaagsuu, miidhagsuu, saffisiisuu barbaaddaati. Fakkeenyaaf amma konkolaataan amma dhiyeenyaatti stick shiftiidhaanitu godhama ture. Isin galee achi butaa godhaa oofeen beekuun konkolaataa stick shiftiidha. Garuu wallaansoo wayii isinitti fakkaata, hojii baay'ee isinitti fakkaata. Amma garuu namni tokko immoo keetu kuni dadhabbiidha namootatti. Kanaaf nama tajaajiluun narrara yeroo warra konkolaataa konkolaachisanii jireenya isaanii salphisuutu narra jira jedheetu stick shiftii hambiseetu automaatikii godhe jechuudha makiinaa. Automaatikii godhe makiinaa. Kanaaf akkasuma namni tokko waanuma jiru tokko fooyyeessa. Kun ulfaataadha akka itti salphisuun hin danda'ama. Kun piroosesiin isaa dheeraadha akka itti gabaabsuun hin danda'ama. Kun baay'ee dadhabbii qaba akka itti salphisuun hin danda'ama jedha. Kuni kanatti waan hir'ate tokko arga jechuudha. Waan hir'ate tokko argita. Sii gala, yaada keerra dhufa, sammuu keerra dhufa, ija keetti argama, waan namni nagarre agarta, waan namni nageenye dhageessa, waan namni hin beekne beekta, waan namni hubanne hubatta, waan namaan galletu sii gala, waan nama hiikan laannetu hiika sii kenna. Inni eessaa dhufa? Addunyaa fuuraa keessaa dhufa inni. Kanaaf wanti jireenyaaf si barbaachisu hundumtuu eessaa sii dhufa? Achii sii dhufa. Wanta achii siin dhufne sin quubsu, wanta achii siin dhufne sin gammachiisu, wanta achii siin dhufne sin duroomsu, wanta achii siin dhufne fayyaa kee guutuun godhu, wanta achii siin dhufne sin boqochiisu, sittin tolu, sittin minyaa'u, sittin urgaa'u. Kanaaf waan achii sii dhufuu barbaadda jechuudha. Wanta achii sii dhufu immoo guutee sii dhufa. Nama qaba yeroo dhufu, baajeta qaba yeroo dhufu, risoorsii barbaachisu hunduma isaa qaba. Wanti itti hanqatu tokko iyyuu hin jiru. Kanaaf iyyuu hafuura kee wajjiniin haasa'uu bari. Ani eenyu jedhiiti gaafadhu. Ani eenyu jetteetu kaansheesii keetinitu hafuura kee wajjiniin haasofte jechuudha. Ani eenyu yeroo sana inni sii fida. Waan gaaffii sitti ta'e hundumaa gaafadhu. Waan dadhabde hundumaa gaafadhu. Waan hin beekne hundumaa gaafadhu. Waan si hin galle hundumaa gaafadhu. Waan si hin taane hundumaa gaafadhu. Waan hundumaatu achi keessaa jira. Yoo barbaadde fayyaan kee achi keessaa hin dhufa. Yoo barbaadde nagaan kee achi keessaa hin dhufa. Gammachuun kee achi keessaa hin dhufa. Badhaadhummaan kee achi keessaa hin dhufa. Of course addummaan kee achi keessaatu dhufa. Waan hundumaatiin sii guutuudha jechuudha inni. Isatu dhufeetu sammuu subconscious kee irra bu'a.
Subconscious keerratti erga deddeebi'ee argame booddee conscious mataate subconscious keerratti feeta. By the way, afurri conscious keenyatti dubbata, conscious subconscious itti dubbata, subconscious dhandhatti dubbata jechuudha. Yookaan immoo ajaja dhanna keenya guutummaa irratti ergeetu wanti sun hojiirra akka inni oolu nuuf godha waan ta'eef isaan kana irratti deddeebinee hojjechuu nu barbaada jechuudha. Wanti guddaan addunyaa hafuuraa nu barbaachisuuf uumama hundumaatti kan nu ittiin adda baane iyyuu isaani. Uumame kun hundumtuu uumaadhumaan uumamanii isaan garuu hafuura ittiin uumaadhaa wajjin wal argan hin qaban. Isaanii abboommii namaa jala, geggeessaa namaa jala, bulchiisa namaa jala jiraatu isaan. Namaan akka isaan geggeeffaman uumaan waan barbaadeef uumaan nama isa uume bifa isaa fi fakkeenya isaatti isa uume nama erga geggeessee booddee namni akka bifa uumaatii fi fakkeenya uumaatti inni uumame. Namni kun immoo uumaan uume sana hundumaa akka inni geggeessu waan barbaadu jedheetu warroonni kaanii addunyaa hafuuraa ittiin naqanii uumaadhaa wajjin wal arganii qabani. Nuyi garuu isa qabna. Namni garuu isa qaba. Kanaaf isatti yoo gargaaramtee ogummaa achirraa argattaa, hubannaa achirraa argattaa, beekumsa achirraa argattaa, jabina achirraa argattaa, dandeettii achirraa argattaa, jaalala achirraa argattaa, waan hundumaa jireenyaaf kan si barbaachisu addunyaa kanarratti tajaajila qulqulluu, tajaajila gaarii akka ati kennitu wanti si godhu hundumtu eessaa sii dhufa, achii sii dhufa. Humni kee lafa sii dhufu jiraachuutu irra jira. Humni kee lafa sii dhufu jiraachuutu irra jira. Amma dhanni kun akkuma sila jedhee xinnoodha. Addunyaa kanarratti yeroo ilaalamtu xinnoodha. Bineensonni nama caalanu baay'eedha. Mukeetiin nama caalan baay'eedha. Uumama keessaa wanti nama caalu baay'eedha. Garuu namni waan hundumaa caala. Maaliin caallagaa? Addunyaa hafuuraas waan qabnuuf. Addunyaan hafuuraa keenya waan daangaa hin qabneedha. Addunyaan hafuuraa keenya waan bara baraati. Addunyaan hafuuraa keenya iddoo hundumaa guutuu danda'a. Addunyaan hafuuraa keenya isaan yoo jiraanne, isaan yoo sochoone, isaan yoo deddeebine uumama hundumaa gararraa dhandhee ol baane jechuudha. Uumaa taannee jiraanne jechuudha yeroo sana. Uumaani nurratti, nummoo uumama hundumaa irratti aangoo qabaannee bulchiisa sirrii addunyaa kanarratti finnee maal gochuu dandeenya? Jiraachuu dandeenya jechuudha. Kanaaf uumama hundumaatti siin kan adda si baasu iyyuu jireenya yookaan immoo eenyummaa hafuuraa qabaachuu keeti. Inni sadaffaani kennaa addaa yookaan immoo uniquenessii keenya, eenyummaa keenya isa addaa isattiin biyya lafaa tuqnu jennu sana kan nuyi arganne, kan nuyi fudhanne, kan nuyi activate ittiin goonu addunyaa hafuuraatiin, jireenya hafuuraa keenyaan, eenyummaa hafuuraa keenyaan. Addummaan keenya sun baay'ee barbaachisaadha. Namni geggeessaa uumama hundumaa duwwaa utuu hin taane geggeessaa namaatis namni. Namoota sin geggeessi taati. Namoonnis immoo at the same time si geggeessu. Kanaaf si'a tokkicha geggeeffamaadha. Si'a tokkicha geggeessaa. Isaan kun lamaan si'a tokkicha jireenya kee irratti. Maaliin geggeessita? Waan ittiin namoota biyya lafaa kanarra jiran hundumaa irraa adda taateenitu biyya lafaa kanaa geggeessita. Waan ittiin nama hundumaarraa adda taate qabdaati. Yeroo isa baaftee jiraachuu jalqabdu namoota addunyaa kanarra jiran hundumti isaanii si dudduuba hiriiru. Lafati hin jirrettis isumaan biyya lafaa geggeessitaati. Amma Wright Brothersiin still biyya lafaa geggeessaa dhufu. Waay xiyyaarri isaanii addunyaa tajaajilaa jira waan ta'eef. Xiyyaarri isaanii addunyaa tajaajilaa jira. Taamaas ammayyuu biyya lafaa tajaajilaa, biyya lafaa geggeessaara. Maaliif? Ibsaan ni hojjete, ibsaan ni uume, ammayyuu kunoo addunyaa keenya irra jira waan ta'eef. Namooti 21st century, 20th century keessatti waa uumanii amma ammaatti biyya lafaa wanti isaan lafa kaanii deeman sun biyya lafaa tajaajilaa jiru hundumtuu maal godhaa jiru? Biyya lafaa ammayyuu geggeessaa jiru iddoo hin jirretti. Namooti kitaaba barreessanii warra dubbisu hundumaa geggeessaa jiru. Namooti wanta rikoordii godhanii YouTube irra kaa'anii wanta ija godhatu, wanta bu'aa buusu, wanti bu'aa hin buufne baay'een YouTube irra jira. Wanta bu'aa buusu, wanta ijaarsaaf ta'u, wanta nama fayyadu, wanta nama tajaajilu warri kaa'anii sokkanii still yoon jiran ta'eyyuu addunyaa geggeessaa jiru jechuudha. Addunyaa geggeessaa jiru. Maaliif? Waan isaan kaa'anii adeemantu itti fufee hojjetaa jira waan ta'eef.
Kanaaf iddoo isaan hin jirretti iyyuu addunyaan isaanumaan geggeeffamti jechuudha. Namoota har'a addunyaa keenyarra hin jirre garuu ammayyuu leadership roolii taphataa jiran baay'ee qabna. Kanaaf atis ammas geggeessaa iddoo hin jirrettis leadershipiin kee akka inni itti fufuu fi eenyummaa isattiin adda taate sana as baasuutu sirra jira. Eenyummaan kee inni addaa suni isa ittiin biyya lafaa geggeessituudha. Inni immoo waan tokko yookaan waan lama duwwaa ta'uu danda'a. Karaa kan biraa immoo namooti addummaa isaanii baranii ala kana jiru waan ta'eef isaaniin geggeeffamte jechuudha. Amma aartii hin beektu yoo ta'eeti warri aartii beekan si geggeessu. Muuziqaa hin beektu yoo ta'e warri muuziqaa beekan si geggeessu. Saayinsii hin beektu yoo ta'e warri saayinsii beekan si geggeessu. Ati immoo waan beektuun geggeessite jechuudha. Waan beektuun waan sii galeen waan fudhatteen immoo addunyaa kee kanaa geggeessita. Isaan gurguddaa kana sadanii eessaa arganne nuyi addunyaa hafuuraa keessa. Maanni number 1 waan hundumaa. Inni lammaffaan immoo uumama hundumaatti iyyuu kan adda nu godhe nuyi eenyummaa hafuuraa qabaachuu keenya. Inni sadaffaan immoo eenyummaa addaa nama taane iyyuu namoota warra kaanirraa waan adda nu godhu koodii addaa kan nu kennu. Gara biyya lafaa kanaa sababa nu fide. Barbaachisummaa keenya kan ibsu, barbaachisummaa keenya kan himu, akka nuyi barbaadamnu kan nu godhe waan adda ta'e tokko qabna. Isa immoo fiduu kan danda'u maanninni hafuuraa jechuudha. Kanaaf hafuura keenya activate goonee isa yeroo hundumaa haaressine nyaata isaa barbaachisu hundumaa kennineefi karaa inni immoo karaa sammuu keenyaa, karaa foon keenyaa, karaa qaama keenyaa kana addunyaa kanarratti dhiibbaa qajeelaa fiduu hin danda'a jechuudha. Isa kana baay'ee irratti hojjechuun keenya baay'ee barbaachisaadha. Kilaasii kana fakkaatu iddoo garaagaraatii fudhachuu dandeessu wanta jireenya hafuura keessanii gabbisu akkasumas mana amantaa keessanii nama isin geggeessu wajjin haasoftanii jireenya hafuura keessanii baay'iftanii guddistanii maaksimaayis gootanii addunyaa kanarratti dhiibbaa guddaa ittiin fiduu hin dandeessu jechuudha. Humni keessan, dandeettiin keessan, beekumsi keessan, hojiin keessan, jireenyi keessan, galiin keessan wanti hundumtuu keessan achi keessa jira. Kanaaf unlock godhaa wanta kana. Unlock godhaa. Banaa furtuu isaa irraa inni immoo jireenya kee geeddara. Kutaa itti aanutti dabara.